Akkam jirtan hordoftoota keenya kun chaanaala YouTube fayyaan FB'dhani. Egaa akkuma beekamu kanaan dura mata duree garaagaraa irratti yaadaa fi gaafii keessan irraa ka'uudhaan barumsa fayyaa akkasumas akkaataa fayyummaa keessanitti eeggattan irratti mata duree garaagaraa irratti isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as akkuma kanaan dura mata duree tokko qabannee yaanneerra. Egaa chaanaalii kanaaf warra haaraa taatan Subscibe gochuudhaan odeeffannoo fayyaa irratti jiru rakkoo fayyaa qabdan mana teessanii akkaataa yaalatti argachuu dandeessan akkaataa itti of gargaaruu dandeessan immoo rakkoolee fayyaa akkasiin mudanneef eegumsa isin fayyaa keessaniif gochuu qabdan irratti mana keessan teessanii odeeffannoo yeroodhaan isin ga'u argachuudhaaf chaanaalii YouTube keenya fayyaan FB'dhan jedhu Subscibe gochuu dandeessu. Fuula Facebook fayyaa keenyas fayyaan FB'dhan jedhu irratti jiru barreeffama warroonni YouTube keenya ilaaluu hin dandeenye barreeffama yeroodhaan guyyaa guyyaatti mata duree garaagaraa irratti gallakkifnu achirraa barumsa guyyaa guyyaan nu dabarsinu argachuu dandeessu. Egaa asirratti gaafii fi yaada keessan qabdan gara fuula Facebook keenyaatiin inbox jalatti nu barreessuu dandeessu. Warri kun immoo koomentii jalatti as jalatti YouTube chaanaalii keenya jalatti nu barreessuu dandeessu. Gaafii fi yaada keessan yoomiyyuu fudhachuudhaaf qophiidha. Isinis chaanaalii YouTube keenya Subscribe gochuu, Facebook keenya like gochuun dagatinaa isiniin jenna. mata duree keenyaadhaatti too deebinu mata dureen keenyaadhaa dhibee kalee jedha. As jalatti wantoonni nu ilaallu maalummaa dhibee kalee ni ilaalla. Dhibeen kalee maal akka ta'e itti aansee mallattoolee dhibee kalee. Dhibeen kalee yoo kalee keenyarra dhiibbaan kan ga'u ta'e miidhaan kan ga'u ta'e yoo kaleen keenya dhukkubsatti mallattoo akkamii akka agarsiisuu danda'a maaltu irratti mul'achuu danda'a mallattoo kan akkamitti dhibee biraa irraa adda baasuu akka dandeenyu ni ilaalla. Itti aansee gargaarsa fi yaalii akkasumas immoo ittisa dhibee kalee akkamitti dhibeen kun odoo hin gahin dura ofirraa ittisuu dandeenya akkasumas immoo yoo nu mudate akkamitti dhibee san of gargaaruu irraa bayyanachuu dandeenya. Inni biraa immoo gargaarsi mana yaalati yookiin yaalli mana yaalati argachuu dandeenyu maalidha? Ogeessi yaalaa bira yoo deemne maal akka gochuu qabnuu fi akkasuma yaalli achi argachuu qabnu maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Akka waliigalaatti yeroo ammaa dhibeen kalee kun baay'ee tokko sababa garaagaraatiin beekamaa jira. Sababa garaagaraatiin dhibeen kun babal'achaa jira. Amala namaatirraa ka'uu danda'a wantoota garaagaraatiin yeroo ammaa kana akkuma argitan marsaalee hawaasummaa garaagaraatirraa ta'uu danda'a miidiyaadhaan ta'uu danda'a akkasumas immoo yeroo sagalee guddistuu namoonni garaagaraa yeroo karaa irratti namoota dhibee kanaan dalagaa ala ta'aniin yeroo kadhaadhaan maallaqa garaagaraatiif jechuudha. Dhibeen kalee kun fayyaa qofa irratti otoo hin ta'in jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa akka qabuudha kan nutti agarsiisu jechuudha. Dhibee kana irratti akka salphaatti ilaaluun qabdanii kanaaf warroonni fayyaa jirtanillee eegumsa fayyaa keessaniitiif akka ofii gootan isiniin jenna. Asirratti wantoota nuyi tokko tokkoon isiniif ibsinu hundumaa sirnaan hordofuudhaan eegumsa kalee keessaniif akka eegumsa kalee keessaniif sirriitti akka gootan isiniin jenna. Inni biraa viidiyoo kanaan dura kalee fi maalummaa kalee fi fayyummaa kalee keenya akka itti eeggachuu qabnu kan jedhu kanaan dura kutaa tokkoof asini dhiyeessineerra. Warroonni isa ilaaltan haga tokko mallattoo kalee keessan akkamitti akka eeggattan rakkoo fayyaa biraatiif osoo saaxilamin akkamitti fayyummaa kalee keessanii akka eeggachuu dandeessan achiin argachuu ni dandeessu. Dabalataanis har'as kan daballee isinitti himnu waan jiruuf haga xumura qophii kanaatitti yookiin haga viidiyoo kana fixanitti sirnaan obsaan hordofaa haga dhumaatitti obsitan ta'e wantoota barumsa qabu wantoota isin fayyadu wantoota fayyummaa keessaniif isin gargaaru argachuu dandeessu inni abdanna. Haga qophii xumura kanaatitti obsaan akka nu dhaggeeffattan isiniin jenna. Dhibeen kaleetis egaa akka waliigalaatti dhibeen kaleetis bal'aadha. Wantoonni dhibee kalee keenya irratti miidhaa geessan kaleedha. Fakkeenyaaf fudhannu dhibee kalee keessaa kan beekaman keessaa dhibee kalee yeroo gabaabaa acute kidney injury yookiin AKI kan jedhamu. Inni kun dhibee gabaabaa yeroo gabaabaa keessatti kaleen keenya akka miidhamtu godhuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een fi ogeessonni baay'een illee kan irratti xiyyeeffatan dhibee kalee yeroo dheeraaf turu. Yeroo dheeraa kan jedhaman yookiin CKD kan jedhamu. Haa ta'uti malee dhibee yeroo gabaabaa kalee keenyattis gama garaagaraatiin dhiibbaa nu geessisuu danda'a. Inni biraa dhibee kalee turaa kan jedhamu CKD kan jedhamu ta'uu danda'a. Inni biraa cirracha kalee ta'uu danda'a. Inni biraa infekshinii kalee yookiin paayilooneefraatis kan jedhamu. Kanaaf dhibeewwan kalee birootis jiruu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti dhibeen kalee kunniin yeroo gabaabaa keessattis miidhaa kalee keenyarraa ga'uudhaan akka kaleen keenya dalagaa ala taatu gochuu danda'u. Inni biraa immoo jirtuu turtiin yeroo dheeraan booda kaleen keenya dalagaan ala akka taatu gochuu dandeessu jechuudha. Akka waliigalaatti sababoota dhibee kaleetiif nama saaxilan ilaalla.
Sababoota kalee keenyaaf akka miidhaan nu saaxilan mi'a ilaallu. Egaa yeroo baay'ee wantoota miidiyaalee garagaraa akkasumas marsaalee hawaasaa garagaraa raadiyoonis ta'e hubannoo yeroo garagaraa namoonni yeroo baay'ee dhibee kalee yeroo gabaabaa sababoota nama saaxilan ni dagatu. Yeroo baay'ee xiyyeeffannoo soo kennan argamu. Yeroo baay'ee hubannoofis yeroo ibsaman hin argamni. Mee isaan ilaallu. Yeroo gabaabaa keessatti kaleen keenyas yeroo dheeraan booda odonti yeroo gabaabaa keessatti kaleen keenya dalagaa dhala akka gootu wantoonni godhan hedduutu jira. Isaan keessaa hammi dhangala'aa qaama keenya keessa jiru hir'achuu. Kun immoo sababoota haqqisiisuu yookiin huqqisiisuu walitti fufiinsaa fi baay'ee ta'e baasaa walitti fufiinsaa fi baay'ee ta'e akkasumas immoo dhangala'aa sirnaan walitti fufiinsa dhangala'aa fudhachuu dadhabuu dhiiguu qaamaa dhiigni garmalee qaama keenya gara alaatti oofan ba'u ta'e kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Kunis hammi dhiigaa gara kalee deemu waan hir'achuuf oksijiinii fi akkasumas nyaanni sooranni kalee barbaachisu waan hin geenyeef yeroo gabaabaa keessatti kaleen keenya akka dalagaa ala taasisu gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa qorichootaa fi summiiwwan garagaraa yeroo fudhannu kalee keenya yeroo gabaabaa keessatti akka miidhamu ta'uu danda'u jechuudha. Yeroo kana jechuudha qorichi nu ajajanis ta'uu danda'a nu ajajamin humnaa olis hooka fudhannu ta'e summiiwwan garagaraa yeroo baay'ee yookiin namoonni dhimma garagaraatiif yookaan fayyadaman ta'e kaleen keenya akka miidhamu gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf kanneen birootis kaleen keenya yeroo gabaabaa keessattis miidhaa akka geessisu ta'uu danda'u jechuudha. Kun maaliif sababoota kaleen keenya yeroo gabaabaa keessatti akka miidhaman taasisanidha jechuudha. Kana beekuun baay'ee murteessaadha. Yeroo dheeraan booda waan itti fudhanneef kalee keenya hojii ala gochuu waan danda'aniif jechuudha. Egaa wantoonni amma asii olitti isin hin jenne kun yeroo gabaabaa keenyatti kalee keenya miidhaa geessisuu kan danda'anidha. Turtii yeroo gabaabaa keessatti miidhaa kan geessisanidha jechuudha. Haa ta'uti malee kanneen birootis ilaallu sababoota kalee keenyaaf turtii yeroo gabaabaa keessattis ta'uu danda'a yeroo dheeraa keessatti sababoonni kanneen armaan olii kana alattis miidhaa kalee keenya irraa geessisanii jiru jechuudha. Tokkoffaa bishaan gahaa dhuguu dhiisuu. Egaa akkuma beekamu namni bishaan gahaa hin dhugne kaleen keenya akka miidhamu gochuu danda'a jechuudha. Turtii yeroo dheeraan booda kalee keenyarra miidhaan akka gahu taasisuu danda'a. Inni biraa dhibee sukkaaraa. Keessattuu dhibee sukkaaraa qoricha sirnaan hin fayyadamnee fi hin to'atamnee fi akkasumas ajaja akka ogeessi fayyaa ajaje warroonni fudhanne ta'e carraan isaanii yeroo turtiin booda dhibee kalee qabaachuu guddaadha. Inni biraa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa. Dhiibbaan dhiigaattis akkuma sukkaaraa turtii yeroo dheeraan booda kan dafanii ofirratti hin beekne kan dafanii yaalamnee fi kan dafanii to'atamne yoo ta'e kalee keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Inni biraa alfaffaarra kan jiru qorichoota garagaraa kan ajaja ogeessa fayyaatiinis ta'uu danda'a. Ogeessa fayyaatiin ala fudhannu keessattuu hamma jedhamee fi haala jedhamee kan hin fayyadamne ta'e fayyaa kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Akkasumas immoo ajaja ogeessa yaalatiin ala yeroo tokko darbee qorichoonni fudhannu miidhaan irratti geessisuu danda'a. Keessattuu qorichoota dhukkubbiidhaaf jecha faarmaasiidhaa ofii keenyaan bitan miidhaan irra geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf qorichoota yeroo fudhan ajaja ogeessa fayyaa hordoffii barbaachisaa ta'e haala itti fayyadama ogeessa qoricha sanii beekuun barbaachisaadha. Inni biraa maatii seenaa maatii yookiin firoota dhiigaa keessaa namni dhukkuba kalee qabu jiraate haga tokko carraan dhukkuba kalee qabaachuu jiraachuu danda'a. Kana wajjin namni fira keessaa waliin namni dhibee kalee qabu dirqama maatiin isaa yookiin firri isaa qaba jechuu keenyaa miti. Haa ta'uti darbee dhibee kalee maatii wajjin wal qabatu waan jiruuf inni kun parsantii xiqqaa ta'e haga tokko jiraachuu danda'a. Inni biraa ja'affaarra kan jiru torbaffaarra kan jiru cirracha kalee yeroo dheeraaf namarra ture jechuudha. Cirrachi kalees yeroo dheeraaf kan yaalamne yoo ta'e keessattuu cirrachi kalee kun kalee keessa ta'uu danda'a, kaleen ala ta'uu danda'a. Fincaan gara ujummoo fincaanii gara gadiitti deemu cufuudhaan fincaan gara duubatti deebi'ee kalee keenyarra miidhaa akka geessisu gochuu danda'a. Inni saddeettaffaan infekshinii ujummoo fincaanii irra deddeebiin nama qabuu fi hin yaalamne jechuudha. Akkuma cirracha kalee san kunis yeroo kan hin yaalamne ta'e keessattuu infekshinii kalee yookiin paayiloonefaraati afaan Ingiliffaatiin jedhamu kalee keenyarra miidhaa geessisuu danda'a. Inni salgaffaan dhibee akka HIV, dhibee busaa fi kanneen birootis turtiin booda kalee keenyarratti miidhaa geessisuu danda'u jechuudha. Dhibeen kunniinis hanga parsantii ta'e tokko miidhaa geessisuu danda'u. Lamaffaatti sababoota nu saaxilan keessaa
biyya keenyatti akka sababaattis baay'ee akka sababaatti fudhachuu baatu nyaata pirootiinii itti baate soorachuu keessattuu biyyoota guddatanii fi namoonni nyaata akka salphaatti argachuu fi danda'an irratti sababa ta'uu danda'a. Biyya keenya keessatti yeroo baay'ee kun akka sababaatti itti ilaalamu yeroo baay'ee namoonni nyaata gaayuu pirootiinii gahaa ta'e argachuun isaanii carraa xiqqaadha. Yaa ta'uti biyyoonni fi akkasumas biyya keenyarra namoonni nyaanni pirootiinii itti baate nyaatan dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanarratti yeroo baay'ee biyya keenyatti sababa kanaaf baay'isaa akka sababaatti ilaalamu maaliif jettan akkuma beekamu namni nyaata gaadhaa akkaataan itti ammatti argachuu isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef kanaaf wanta baay'ee yaadda'uu hin qabne pirootiiniin immoo ijaarsa qaama keenyaatiif waan barbaachisuuf hamma barbaachisu soorachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni nyaata pirootiinii itti baatu carraa argachuu jiraate namoonni nyaata akka foonii kana yeroo dheeraaf sooratan carraan kaleen isaanii miidhaan ga'uu jiraachuu danda'a jechuudha. Inni 11ffaan ulfaatina qaamaa garmalee. Akkuma beekamu ulfaatinni qaamaa garmalee gama gargaraatiin miidhaa garagaraa qaama keenyarraan geessisuu danda'a jechuudha. Akkasumas ulfaatinni guddaan garmalee turtiin yeroo dheeraan booda sababoota garagaraatiin miidhaa guddaa kalee keenyarraan geessisuu danda'a jechuudha. Inni 12ffaan alkoolii baay'isanii dhuguu jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee alkoolii baay'isanii yeroo dheeraaf dhugan kaleen isaanirra miidhaan akka ga'u taasisuu danda'a. Inni biraa tamboo aarsuu yookiin namoota aarsanitti dhiyaachuu 13ffaarra kan jiru namoonni kunniis dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u. Inni biraa walqunnamtii saalaa namoota baay'ee wajjin raawwachuu jechuudha. Kuni maalidhaa? Carraa infekshinii ujummoo fincaanii yookiin paayiloonii firaatii jennu sanii fi kanneen birootiifis waan nu saaxiluu danda'aniif dhibee kaleetiif nu saaxiluu danda'u jechuudha. Inni biraa 13ffaarra kan jiru fincaanuu qabe yeroodhaan fincaanuu dhabuu namoonni yoo fincaan isaanii akka qabeen fincoofne dhibee kaleetiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Egaa kanaafi kanneen kana fakkaatan miidhaa kaleerra geessisuu danda'u jechuudha. 14ffaarratti dhibeewwan garagaraa kan akka dhibee onnee ta'uu danda'a, dhibee turuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhibeewwan rakkoolee qaama keenyaa biroo wajjin wal qabatanis kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan kalee keenyarra miidhaan akka geessisu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhibeen biraa 14ffaarratti nuti yaaduu qabdan dhibeewwan qaama keenya kan biroo miidhaa geessisuu danda'u jechuudha. Kalee keenyarra miidhaa geessisuu danda'u. Mallattoolee dhibee kalee. Kaleen keenya sababa garagaraatiin miidhaan irra kan ga'u ta'e sababoota armaan olii isin eerresan mallattoolee akkamii agarsiisu namni tokko manuma isaa taa'ee yookiin akkamitti of shakkuu danda'a. Mallattooleen kalee dhibeen kalee yoo qabaate mallattoolee akkamii irratti agarsiisuu danda'a. Mallattoo akkamitti namni tokko kalee qabamoo dhibee biraatti qaba kan jedhu of shakkuu akkamitti danda'a kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Asirratti tokkoffaarra wanti nuti hubachiisuu barbaannu ni jira. Tokkoffaa dhibeen tokko jechuudha. Dhibeen kaleen ala jiran keessattuu dhibeen akka tiruu, dhibeen onnee fi kanneen birootis jechuudha. Yeroo tokko darbee mallattoolee dhibee kalee agarsiisan kana ulfaanaa agarsiisuu danda'u jechuudha. Isaan ammas ni eerre kun mallattoo ulfakkaataa agarsiisuu danda'u. Kanaaf yeroo akkanaa kana maal barbaachisaa? Qorannoo laaboraatoorii mana yaalatti godhamu barbaachisaa jechuudha. Mana yaalaa dhannee qorannoo garagaraa nu godhamuun dhibee kaleeti moo dhibee birootti qabna kan jedhu adda baafnee yaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa dhukkubbii fakkeenyaaf namni dhukkubbiin naannoo cinaachaa jiru kalees ta'uu danda'a, kaleen alas wantoota garagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kanas mana yaalaa deemanii kaleedha moo kalee miti kan jedhu adda baafatanii yaaluun barbaachisaadha. Inni biraa lammaffaarratti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif jechuudha kaleen keenya odoo miidhamaa jiru osoo miidhaan irra ga'aa jiru sababoota armaan olii isin eerrisan irraa mallattoo uumaatu agarsiisuu baachuu danda'a jechuudha. Kunis maalidhaa? Kutaan kalee tokko miidhame kutaan kalee inni hafe jechuudha. Dalagaa isaa sirnaan waan dalaguuf mallattooleen sun akka dafanii mul'anne gochuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee maalidhaa? Mallattooleen kalee kun kan mul'atan yeroo baay'ee turtii yeroo dheeraan booda kan mul'atanidha jechuudha. Keessattuu dalagaa kaleen dalagaa ishii sirnaan dalaguu erga dadhabdee fi kutaan kalee baay'een isaa erga miidhamanii booda jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maaltu gorfama? Kaleen keenya
erga miidhamtee baay'ee duubatti jirjiiru gara dhumarra geesseen booda mallattoolee kana waan agarsiistuuf yeroo baay'ee xiyyeeffannaan keenya ittisa irratti akka godhamudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni akkaataa fayyummaa kalee keenya ittiin eeggannu jedhee bifa barreeffamaatis bifa miidiyaa garaagaraatis kan dubbatanii jechuudha. Maaliif kaleen keenya yeroo baay'ee yeroo jalqabaasiif miidhaan irra ga'u mallattoo maatu agarsiisuu baachuu dandeechi jechuudha. Mallattoolee kana kan agarsiistu maala yeroo gara dhumaatirra miidhaan erga irra ga'ee qaamni kalee keenya kutaan baay'een erga miidhamee fi duubatti deebisuu yeroo hin dandeenyetti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jalqaba irratti kaleen keenya mallattoolee agarsiisuu baachuu dandeessi jechuudha. Egaa kana armaan diisin lamaanis hin jenne kan akka sirriitti xiyyeeffannaatti kennitanii egaa akka walii galaatiitti mee kaleen keenya yoo dhukkubsatte mallattoo kan agarsiistu ta'e mallattoolee akkamii akka agarsiistu ilaallu jechuudha. Kun dhibee mallattoo kaleeti jennee kan shakkinu yeroo shakkuu dandeenyu yeroo kam akka ta'e mee ilaallu. Tokkoffaa irratti dhiitaa qaamaa keessattuu dhiitaa qaamaa fuularraa eegaluu fi inimaayyuu yeroo ganama hirribaa kaan kan baay'atudha jechuudha. Yeroo baay'ee dhiitaa fuula irraa eegaluu fi darbees qaama keenya hundaa waliin ga'uu danda'a jechuudha. Harka luka keenya jechuudha. Hundumaa jechuudha. Kana malees dhiitaan qaamaa yeroo baay'ee dhibeen akka dhibee tiruu fi dhibeen kalee dhiitaa qaamaa fiduu danda'u. Keessattuu dhibeen onnee yeroo baay'ee lukarraa kan eegaludha. Dhibeen kalee immoo dhibee kaleetiin dhufu fuularraa kan eegaludha jechuudha. Inni biraa mallattooleen biraa dhukkuba cinaachaa, dhukkubbii cinaachaa, cinaachi gar-tokkees ta'uu danda'a, gar-lachuu nama dhukkubuu danda'a yookaan tokko ta'e tokkoon dhukkubuu danda'a yoo gar-lachuu kaleen keenya lachuu miidhamte ta'e gar-lachuun dhukkubuu danda'a. Yaa ta'utu malee darbees dhukkubni jiraachuu baachuu danda'a. Yeroo kanarratti hawaasa keenya irratti kan beekamu yeroo baay'ee dhukkubbii cinaachaa fi akkasumas dhiitaa qaamaa akka dhukkubbii kaleetti kan ilaalamu dhibeen kalee akka jiraatutti jechuudha. Haa ta'uti malee dhukkubbii cinaachaa yeroo baay'ee cinaachi nama dhukkubuun dhukkubbii narbii ta'uu danda'a akkasumas immoo rakkoolee maashaa wajjin wal qabatanii fi kanneen birootis ta'uu danda'a. Jennaan mana yaalaa deemanii ilaalamanii dhukkuba biraa ta'uu danda'a jechuudha. Dhibee kaleetiin alas jechuudha. Inni biraa hammi fincaanii dabaluu yookiin hir'achuu danda'a. Dhibeen tokko hammi fincaanii akka hir'achuu gochuu danda'a. Dhibeen biraa immoo hammi fincaanii akka dabalu gochuu danda'a. Inni biraa fincaan akka diimatu yookiin bifa dhiigaa yookiin dhiiga akka qabaatu gochuu danda'a. Inni biraa fincaan oomicha akka qabaatu. Dabalees immoo fincaan nu mudduu nu gubuu dhammaan fincuufsisuu jechuudha. Keessattuu infekshinii ujummoo fincaanii wajjin wal qabate mallattooleen kunniin sirriitti mul'achuu danda'a jechuudha. Arfaffaa irratti ho'a qaamaa dabaluu kun keessattuu infekshinii ujummoo fincaanii wajjin yookiin kalee infekshinii kalee paaloonefiraatan jedhamu wajjin wal qabachuu danda'a. Inni biraa nyaata nama jibbisiisuu, urgursisuu, nama huqqisiisuu yeroo nyaanni nama huqqisiisuun kunis mallattoolee kalee ta'uu danda'a. Inni biraa inni torbaffaa nama dadhabsiisuu, mataa dhukkubbii, lafti nama maruu, gurri namatti dhiyyuu kun mallattoolee hir'ina dhiigaati. Akkuma isiniin jenne sababa dhibee kaleetiin hir'inni dhiigaa akka dhufudha. Kunis maalirraa ka'a hormoonii eritiroopoyitiin jedhu dhiiga oomishuuf kan barbaachisu kaleerraa waan gallakkifamu yeroo kaleen keenya miidhamtu hormooniin kun waan jiraanneef hir'inni dhiigaa akka jiraatu gochuu danda'a. Inni biraa mallattooleen biraa sababa dhibee kaleetiin dhiibbaa qaamota biraa jechuudha. Dhibeen kalee jiraachuun dhibee biraatis fiduu danda'a. Fakkeenyaaf onnee keenyarra dhibeen akka jiraachuu gochuu danda'a. Somba keenyarra, sammuu keenyarra jechuudha. Akka amma isiniin jenne kan fakkeenyaaf onnee keenya dhukkubbiin laphee nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Sababa onnee keenyarra miidhaan gahu. Akkasumas immoo sababa hir'ina dhiigaatiin hafuurri walanqachuun jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraa hir'inni qaamaa akkuma isiniin jenne nyaata nu nyaachisuu, nyaata nu jibbisiisaa nyaannes waan nu huqqisiisuuf jechuudha. Ulfaatinni qaamaa hir'achuu jechuudha. Ittisa gargaarsaa fi akkasuma yaala dhibee kaleetiif godhamu yaalaallu. Egaa akkuma armaan olitti isin eerrisan dhibeen kaleen keenya yoo miidhamte mallattoolee garaagaraa agarsiisuu dandeessi. Egaa achirraa ka'uudhaan gargaarsi fi yaalli garaagaraa namaa godhamuu danda'a. Yaa ta'uti malee kaleen keenya mallattoolee kanneen kan agarsiisu akkuma armaan olitti isin eerrisan sarkaa dhumaarra erga ga'ee sadarkaa akka salphaatti duubatti deebi'uu hin dandeenyerra erga ga'ee mallattoolee sanniin kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf yaalli isaa yeroo baay'ee rakkisaa fi xaxaa hedduu kan qabudha. Yaalli isaatis immoo baay'isaa jechuudha. Baasii guddaa kan nama gaafatudha jechuudha yaala dhibee kalee kanaaf godhamu. Haa ta'uti malee dhibee kan akka salphaatti ittisuun ni danda'ama, akka salphaatti hambisuun ni danda'ama. Kanammoo kan kun fayyummaa kalee keenyaa eeggachuudhaan. Wanti adaraa guddaa isiniin jennu namni tokko dhibee kaleerraa qalii qabaachuun dura fayyummaa kaleessaa
yeroodhaan kan eeggatu yoo ta'e gara duubaatti jechuudha umrii isaa akkuma deemuun carraa dhibee kalee qabaachuusaa harka baay'ee hir'isuu danda'a jechuudha. Har'a jireenya isaa keessatti har'a wanta godhame jedhame gochuudhaan dhibee kalee harka baay'eedhaan hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wantoota fayyummaa kalee keenyaaf gargaaran godhaa warra jedhaman gochuu, wantoota fayyummaa kalee keenyaa immoo miidhaman hin godhinaa jedhamtan gochuu dhiisuudha jechuudha. Maaliif dhibeen kalee yoo kan qabaannu ta'e akka salphaatti yaalamuus waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf dhibee kalee yaalamuu irra ittisa isaatu gaariidha jechuudha. Kanaaf harki caalaa kan xiyyeeffannuunis ittisa isaa irratti jechuudha. Dabalataanis viidiyoo kutaa tokkoffaa kalee fi fayyummaa kalee jedhu irratti isin qopheessine kutaa tokkoffaa isas ilaaluu dandeessu. Ammas dabalataanis kan isin dhiyeessinu ta'a. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Anis faaya, atis faaya, nutis faaya. Sinis faaya, lammiin faaya, biyyis faaya. Anis faaya, atis faaya, nutis faaya. Mi akkamitti fayyummaa kalee keenya akka eeggachuu dandeenyu asiniin tokko tokkoon ilaallu. Egaa akkuma isiniin jenne adaraa keessan fayyummaan kalee keenya waan hundumaa caala. Kalee keenyaaf har'a dhiphachuun keenya boru fayyaa taane kaleen keenya fayyaa qabeessa taane jireenya gammachuu jireenya fayyaa qabeessa jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf kalee fayyummaa kalee keenya boruutiif har'umarraa kaanee dhiphachuun murteessaadha jechuudha. Inni biraa namoonni dhibee kalee qaban fi mana yaalaa dhaxxanii isiniif himame keessattuu cirracha kaleeti jedhama. Akkaataa ogeessi yaalaa isin ajajiin wantoota ajajaman taasisan akka fudhattan isiniin jenna. Akkanumatti aansuudhaan mi akkamitti fayyummaa kalee keenyaa eeggachuu akka dandeenyu tokko tokkoon isin himu. Tokkoffaa irratti bishaan gahaa dhuguu. Yeroo baay'ee namoonni yoo gorfamanis bishaan gahaa dhuganii kun garuu hin barbaachisu jechuudha. Yeroo baay'ee fi yeroo jalqabaatiif bishaan dhuguun namatti toluu baachuu danda'a. Haa ta'u malee adeemsa keessa of barsiisuudhaan ganama yeroo baay'ee irra jireessa jechuudha. Bishaan qorraan taane bishaan garmalee waan ta'an jiddu galeessa ta'e ganama yeroo lafaa kaan bishaan dhuguu of barsiisuu qabna. Yeroon booda immoo qaamni keenya baratee ofiinuu bishaan fidi kan jedhu gara keessatti bishaan ofuma isaatii kan nu barbaachisu waan ta'eef ofumaaf nu barbaachisaa jechuudha. Inni biraa baasaa fi akkasumas haqqeenuu kan jiraatu ta'e dafnee mana yaalaa deemnee yaalamuu qabaannaa jechuudha. Kalee keenya irratti miidhaa kan geessisu waan ta'eef. Inni biraa nyaata pirootiinii fi keessattuu warroonni biyyoota guddatanii fi yeroo baay'ee nyaata cumaa fi nyaata foonii yeroo dheeraaf kan nyaatan nyaata pirootiinii itti baay'ate yeroo warri nyaatan isarraa osoo xiqqeessitanii gaariidha. Inni biraa nyaata ashaboo itti baay'ate isa akkasuma osoo xiqqeeffamanii gorfamaa jechuudha. Inni biraa namoonni dhibee sukkaaraa qabdan dhibee sukkaaraa haala ogeessi yaalaa isin ajajiin qoricha isiniif kennamu haala ajajamiin fudhachuu. Inni biraa hordoffii mana yaalaa itti qabdanitti yeroo jedhametti dhaxxanii hordoffii fi qorannoo barbaachisaa hundumaa gochuudha qabdu jechuudha. Dhibee sukkaaraa dhibee keessaa yeroo baay'ee kalee irratti miidhaa guddaa geessisa. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban rakkoon isaan ol qabatee xaxaan isaan qabatee dhufu yeroo baay'ee rakkoo kaleeti. Kanaaf namoonni dhibee sukkaaraa qabdan hordoffii fi yaala haala jedhamtaniin hordofuu qabdu. Inni biraa arfaffaan fayyummaan kaleen keenya akkaataan itti eeggannu dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa ta'e namoonni qabu kun keessattuu dhiibbaan dhiigaa ol ka'aa kun saayilanti kiilar jedhama. Yeroo baay'ee osoo ofirratti argin erga miidhaa garaagaraa duraan geessisee booda kan agarru keessattuu yeroo baay'ee maalidha namoonni ofirratti hin beekanii dhiibbaa dhiigaa qabaachuu yeroo baay'ee akkuma carraa dhibee biraatiif mana yaalaa erga deemanii booda kan irratti baramudha jechuudha. Haa ta'utii malee namoonni yeroo keessattuu furdina qaamaa qabdanii fi seenaa maatii qabdan daftanii yeroodhaan dhiibbaa dhiigaa keessanii qorachiiftanii dhiibbaa dhiigaa keessanii laallamtanii yaala argachuu qabdu jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'aan kalee keenya qofaatti odoo hin ta'in onnee keenya irratti sammuu keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu fi hanga lubbuu baasuu geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf to'annaan fi hordoffiin dhiibbaa dhiigaatiif godhamnullee
guddaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf qorichoota nu kennamanis akkasumas to'annaan nu kenname hundumaa hordofuun keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni shanaffaan sochii qaamaa gochuu fi ulfaatina qaamaa hir'isuu jechuudha. Akkasuma akkuma kanaan dura isiniin jennu sochiin qaamaa fayyummaa qaamaa waliigalaa keenyaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef sochii qaamaa haga danda'ame ispoortii sasalphaa ta'e deemsa garagaraa sasalphaa ta'e gochuu guyyaa keessatti irraanfachuun qabdanii akkasumas immoo ulfaatina guddaa kan qabdu ta'e ulfaatina san xiqqeessuun baay'ee murteessaadha. Akka ulfaatina madaalaa kan qabnu ta'e rakkoo kaleetis dabalatee rakkoolee fayyaa biroo irraa baraaramuu dandeenya. Inni biraa infekshinii ujummoo fincaanii jiru yeroodhaan yaalamu. Fakkeenya fincaan keenya kan nu gubu ta'e fincaan daddafee kan nu fincoofsisu ta'e ho'i qaamaa kan jiru ta'e halluun fincaan keenyaa kan jijjiiramnu ta'e mana yaalaa deemnee yaalamuu qabna jechuudha. Mallattoolee armaan olitti nu eeraman yoo kan nurra jiran ta'e jechuudha. Inni torbaffaan qorichoota ajaja ogeessa fayyaatiinis fudhannu yoo ta'e ogeessa yaalaa haala ittiin nu ajajisanii fudhachuu qabna. Inni biraa qorichoota biroo ajaja ogeessa fayyaatiin ala osoo fudhachuu baanne baay'ee murteessaadha jechuudha. Kun jechuun kallattiinis ta'e haal kallattiidhaan kalee keenyarras ta'e qaamota biroota irratti miidhaa waan geessisuuf osoo fudhachuu baanne ni gorfamaa jechuudha. Kanaaf qoricha yoo nu kennan haala ajajameen fudhachuu qabna. Humnaa ol fudhachuu hin qabnu. Ajaja ogeessaa yaalaan alatti qoricha fudhachuu hin qabnu. Saddeettaffaan hirriba gaarii rafuu. Hirribni akka walii fayyummaa qaama keenya waliigalaatiitti miidhaa kan hin qabne ta'e miidhaa waan geessisuuf hirriba rafuunis haga tokko nu fayyaduu danda'a. Inni biraa alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu jechuudha. Alkoolii dhugnu ta'e ni gorfama. Yoo dhugnu ta'e baay'ee xiqqeessuu kan qabnudha jechuudha. Inni biraa tamboo kurnaffaarra kan jiru tamboo aarsuu dhiisuu yookiin immoo namoota aarsanirraa fagaachuu qabnaa jechuudha. Tamboonis kallattiinis ta'e alkallattiidhaan fayyummaa guutuu qaama keenya irratti miidhaa waan geessisu. Inni biraa fincaan oonu qaba jechuudha. Fincaan oonu qabni dafnee fincaa'uu fincaan qabannee turuu hin qabnu. Akkuma kanaan dura isiniin jennu fincaan kan turu ta'e qaama keenya keessa kan turu ta'e miidhaa kalee keenyaa fi ujummoolee fincaanee birooti irratti waan geessisuuf kanaaf gurruufi dafnee fincaa'uu akka inni biraa dhibeewwan birootis qabna yoo ta'e kanneen akka HIVs ta'a dhukkuba busaatis jira yoo ta'e hordoffii keenya dhibeewwan saniif godhamu sirnaan hordoffii gochuu fi qorichoota nuuf kennaman fudhachuu qabnaa jechuudha. Dhibee biroo kan qabnu ta'e fakkeenyaaf dhibee turuu qabna yoo ta'e isa sanis yaalamuu qabna. Dhibeewwan birootis jechuudha kanneen armaan olitti isin eerresan alas dhibee biraa yoo kan jiru ta'e dhibeewwan kun kallattiinis ta'e alkallattiidhaan onni kalee keenyarra miidhaa waan geessaniif yaalamni baay'ee gaariidha. Fayyummaa onni keenyatiif gaariidha jechuudha. Akka waliigalaatitti kunneen dhibeen kalee akka nu hin qabne gochuudhaaf ittisa isaatiif baay'ee nu gargaara. Egaa anamma armaan olitti isin eerre kun ittisa dhibee kaleeti. Kanneen armaan olii kana yoo kan goonu ta'e dhibee kalee carraa qabamu parsantii guddaadhaan hir'isuu dandeenya jechuudha. Adaraa kanneen armaan olii kan yoomuu hin dagatinaa. Inni biraa yaala dhibee kalee. Egaa yaalli dhibee kalee sadarkaa dhibee keenya irra jirtuu fi gosa dhibee kalee san irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf cirracha kalee yoo kan ta'u ta'e yaala baqaqsanii hodhuutiin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo akkanumatti yaalli biraa hamma cirracha kalee san irratti hundaa'uudhaan yaalli godhamu jira jechuudha. Inni biraa qorichoonni garaagaraa kennamuu danda'a. Fakkeenyaaf infekshinii kalee kan jiraatu ta'e paayiloon efraatas isaaf qorichi kennamu waan jiruuf qoricha san sirnaan fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo kanarraa kanaaf immoo dalagaa kaleen keenya dalagaa kan dhaabduu ta'e jechuudha. Kaleen keenya yoo kufte renal failure endrenal stage kan jedhamu jechuudha. Yoo kaleen keenya dalagaa ishii dalaguu kan hin dandeenye yoo ta'e maashinii iddoo kalee bakka bu'ee dalagaa kalee dalagu nu barbaachisuu danda'a yookiin dialysis kan jedhamu san jechuudha. Inni biraa yaalli biraa godhamu yaala kalee jirjiiruudha. Kalee san baasanii yaala baqaqsanii hodhuutiin kalee biraan nama biraatirraa bakka buusuudha jechuudha. Egaa akka waliigalaatitti yaalli godhamu kanaa jechuudha. Yaalli godhamu hodhumarra ga'ee jechuudha. Hunda caalaa garuu ittisa isaatiirratti akka xiyyeeffatanidha jechuudha. Kaleen keenya yoo sarkaadhumarra ga'e baasiif yaalaaf godhamullee akkasumas immoo maatii keenya irratti illee balaa guddaa waan qabuuf
osoo kaleen keenya midhaamin itti sarratti osoo hojjettanii baay'ee gaariidhaan jenna. Kanaan ol qabatee miixaxaawwan dhibee kalee wajjin ol qabatan maalidhame? Dhibeen inni tokkoffaan hir'ina dhiigaa akkuma isin jalqaba isin jenna hormoonii eritiroopoyitiin jedhamu kan oomisha dhiigaatiif barbaachisu kaleerraa waan gad lakkifamu yeroo kaleen keenya miidhamte achirraa hormooniin kun waan gadi lakkifamneef hir'ina dhiigaatiif nu saaxiluu danda'a. Inni biraa hammi elektiroolaayitii qaama keenya keessa jiru akka jeeqamu gochuu danda'a. Tokko akka baay'atu tokko akka hir'atu jechuudha. Kanarraan qabatee rakkoo garaagaraa qaama keenyarraan ga'uu danda'a. Inni biraa rukunni lafee keenyaa yookiin rakkoo lafee fiduu danda'a. Akkasuma maalidha wantoonni oomisha lafee keenyaatiif barbaachisan akka jeeqamu waan godhuuf yeroo kanas lafeen keenya akka salphaatti akka cabu gochuu danda'a. Inni biraa hanqina nyaataa fi ulfaatina garmalee akka huqqatu gochuu danda'a namni sun. Kun maalidhaa fedhii nyaataa hin dhooga akkuma jenne san namni nyaata immoo hin deebisaa jechuudha. Kanaaf hanqina nyaataatiif nama saaxiluu danda'a. Inni biraa rakkoolee onnee wajjin wal qabatanii rakkooleen dhibee biraatis nutti dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf rakkoo onnee ta'uu danda'a, sammuu keenyarra miidhaan ga'uu danda'a, akkasumas lubba keenyarra miidhaan ga'uu danda'a jechuudha. Kanarraaf isin qabanne kanuma turtii keessaniif galatoomaa isin jenna. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa isin jenna. Galatoomaa fayyaa uummata keenyaaf.